Ustaaz Hamzaatu barbaadaa jira itti qara'uudha. Eenyuun itti? Sitti qara'amuu sheexana maammeessi qabe waan ta'eef sirraa baafamuuf. Sittuun qaraamne natti qaraama ante. Warabbi sitti qara'amuu qaba. Sirrii jirtu maammee. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf kan itti qaraamuu qabu ture qorataa naami. Maammee. Bara kan. Maammee ati Ustaaz Hamzaa bira deemee akkatti namatti qaraanu baradhu dhugaa dubbachuuf al tokko gaafa shufeeriin rakkatee yookaan biizii ta'ee raddaatiinis akkatti konkolaachisu baruu qaba sii galee. Wallaahi billaahi waa qaray. Adda kana gittiin godhanii qabuu qaray. Isa ammaatiif. Wallaahi isa ammaati adda keessa dha'uu baradhu walumaa gala kaaraa ta'es baradhu achumaan. Biqiltuu. Baay'ee. Nagalcheetti qaraanaa. Dhugaa dubbachuuf si qabeera bar. Seexanni maammee si qabeera. Maammee isa kana immoo miti. Maammeen beeji. Nan beekan. Bexaam hiu. Waa baradhu awwa ifan siin jedhe ammaamme dhugaa dubbachuuf waa baradhu. Shufeeriin karaa deemaa aannan keenyaan idakuma jettee. Hamzaa galchuu laata dhugaatti qaraanu iyyuu. Kunoo irra jiru. Anatti qaraachistee si keessaa iyyuu jirti qofa. Maaf hin dhabeef. Mutti qaraama asin keessa mijaati. Moo baatee deebite. Yerootti qaraamu nan ba'a gaanis waan dhabu narraa iyyitii dingata ba'ee ka'e dhaggeeffatu. Wallaahi ani immoo haadhoo isaan qaba yoowwan. Haadhoo seexanaan qaba dhugaa dubbachuuf. Namni dura ofii dawaa barbaaddatee kee nama barbaada bara. Jechuun yooti gaanuu hin beeku. Dhugaa dubbachuuf. Inda tokko muudii keessa tula jibbisiise bar maammee faana yeroo isin yerootiif maammeen bakka quraana wal agarsiisu waa'ee quraanaa haasa'u iskiriinii rasuuraa ofii wal agarsiisu beektaa iskiriinii teleefoonaarra muudii akkasii eenyutti qabattu isin dhugaa dubbachuuf seexanni keessanii isa haa. Mana gabba asumatu si dhibe. Imaana ajaa'ibaati miti. Taatoo godhaaf yeroo isa jala jirtan. Ani immoo iddoo kamitti dhufe beektaa? Iddoo isin ija keessa hoo ilaalu. Ani immoo iddoo isin ija keessa hoo ilaalu taphattan argaa ture. Maal immoo geemiin akkanaa? Qorasa maal fa'ii irra ture beektaa nani magaa ammas baasa hiriyaa koo obboleessa godhee jedhanii. Turan beektaa geemii fa'ii taphatu abbaa akkanatti yoo ilaalama abbaa dura jala ibsatu jedhanii. Waa'ee sana si dhibeesi waa'ee quraanaa wal agarsiisu quraanni jarra agarsiisanu tokko hin jiru suuraa jalaatti iskiriinii telefoonarraa mul'ata. Wallaahi. Amma dhagaame dubbataa ta'a. Hayi akkamitti natti hin dhagaamne mee namni akkamitti waa'ee quraanaa isaa suuraa walii wal agarsiisa laata. Maammeen immoo bar dhugaa dubbachuuf inni immoo seexanaa daablo. Lal atillee seexanni kee ammallee seexana si xixiqqoodhamti. Maammee seexana isa guddaa isa kan daabiloosii waan jedhamu wayitu qabeera seexana daabiloos beektaa? Ibilis jechuudha. Isa ibiliis isa jedhamu sana jechuudha. Waan na'u. Amma guyyaa tokko biqiltuu irra kaatee dhiifama biqiltuun jedhaayi siifuu irra kaatee dhufe. Wallaahi siifuu irra kaatee dhufe. Inni gasa Yesuus qore sana bar
Isa Yesuus qoree sana qaba maammee nama daabiloosiin isa Yesuusiin qoree sana. Biqiltuu Waye. wayyee maaleesh wayyee jedhin haa jedhin jalaa waan never. Ma sindane disi bayi malisi de tana wana ko jira. La maammee jalaa wayyee jetta. Amma sila ana jalaa wayya njene biqiltuu. Meeqa si waa'ee beektaa? Wallahi akkasumatti na waataa ture. Sanuu bara istaayim biloo kamuu gadi bu'in biloo ka itti bara. Biqiltuu meeqa si waame? Ani ajjala amma sila wayyeettee waatteettee mucaan. Walla. Ana wana duma ko. Ha jedina. Qorata ammati. Wari wayi sanga wayi ko taara seete mu ha kanin jedhu. No. Hoo jedhi yoo danda'ame hoo jedhi. Hoo jedhama abeet Nawaamin jedhama. bakka si ani si jalaan waaddu ati si nawaamin karaa gabaabaa. Amma miira keechaa ba'a. Miira keechaa ba'a. Okay. Amma qorata dhugumatti miira keessa galtee dubbataa moo waaqunaa dubbataa jirtu? Laa miira keessan jiru bar. Astaan biloo kamuu gadi bu'ee biloo kuree naani. Asuma taa'e garaan koo onneen koo moo garaan koo haara galfatu. Asuma taa'e uummatatti agarsiisa akkas godhii biloo kee dabar. Aboo biyya ina baaroon immoo akkasaan ta'u. Ina baariin. Afuurri jaalalaa jabaadha. Ilaan biqiltuu na baaru isa na baara malee. Isa abaartee jechuun koo biqiltuu abaartee jechuudha bar gabaabumatti. Eeka. Amma gaa suudiin Oromiyaatti fakkaachuun. Nagaan bulaa'e. No nagaan bulaa'e doktar dhaqiisee neeti laayivii dhaqiisee. Si qofa naa taa'abooti dhaqiisee. Biqiltuu naafata irraa adaamiidhaa fi jaanaafata irra booda. Ciao. Maaliif adaamiif ija ta'uun ture barsi jammar. Wallahi imree. Isana baaraidha. Oh. Biqiltuu ammatti biyya nagaa godhe. Akkamitti biyya naa godhama? Ammatti lama Biyya nuudis. nagaa godhan sitti himu. Lama nuudis. Tokkummaa jedhi. Qorataa jedhi. Maammee sadan jira kana yoon biroo kee anis nagaan ta'a biyyis nagaan ta'a. Garuu Eeyyoo amma jarri kun sadan jireenya koo keessa jiraannaan nagaan hin jiru. amti qorataa wajjin godhe qorataa mucaa bareedaadha. Mucaa mala qabudha. Mucaa afur caalaan fuudhedha. Sorry, qorataa inni itti durbeetu fi nama garaagara maaliif si miti anu inni gaafa duraa baree fi nama tokko miti nama seexana diimaa bakka beekta miti seexana diimaa ta'eera. Amma biqiltuu amma suuraa ayata kursiyyoon qaree nageeffattaati. Akkuma qorataan yeroo gahaa shakkaadha. Si waliin nan karaa yoo barbaade. Isin maan qaraa namni jennee qabeessa itti qaraamuyyuu danda'u malee. Afurii jaalala jabaadha bar. Afurii jaalala nama seenee kennaan afura itti caala bar. Karaa yeena dhaggeeffadha. Jala jala amana rasulmu ala kursiitti qara'u. Kan agam makkisu haadha fi abbaa keenya umrii nuuf haa dheeressu kan rabbii bira jiran rabbiin jaraa haa araaramu rabbi jaraa haa tiksu. Dunia fakiraan agam makkisu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابلو قالتو ما جري أرى ما نبي قلت جرات قلت جري قالتو مي بان سمتي دبتين وجين تيسف nama tabaayee Isilleen galatoomii faamilii koondi keessanuu maammeechuun nama gaariidha yeroo baay'ee nama waa'ee diin rabbii kana barsiisu
yoo isa jala deemtan yeroo ni deebisenu yoo teessanii dhaggeeffattan quraanallee nama qaraa'isu seenaa garaagaraallee yeroo tokko daawwaallee nama himudha waan ta'eef waan hedduu irraa barattu faamilii koosumaanuu deemaatti dabalamaa isiniin jedha warri fooloo gootanii jirtan laayikii qonkii fi shariidhaan jajjabeessa maallaqa isiniin kaffalchiisu warri immoo fooloon godhanne fooloo godhadhaati guddisaanii jabaa fi abbaatu jabeeffata isa jala yoo deemtan yoo barnoota dabalatan malee wanti isinirraa irratti hin jiru yoo isa hordoftan jechuudha. Irraa fayyadamtan malee wanti isinitti miidhamtan hin jiru. Maatiin kee wallahi si jaallatu. Nama baay'ee fooloo godhan. Deema fooloo godhadhaa hundi keessanillee wallahi nama yeroo quraana qara'uuf feetan nama quraanallee isinii dhaggeeffatu qaraasisu waliin qaraatu. Daawwaa garaagaraalleen seenaa babbareedaa kanalleen hin himaa akkasii qaalii namaati jabeeffadhaa jabaa keessan kan qoosaadha qubna gara kun immoo ati akkuma nama cidhaatti dhufte dibattee dhufte mini maashaallah asuma ishqiidhaan gargar baanaa waan ani kaaf iskii kana nan jaalladha beektaa just baqa yeroo hunda fataa jedhanii jiraachuu addunyaa cirnaas yoo makka duun hin beeknu amma rafnee ganama ka'uu keenya hin beeknu waan taateef amma yoomii dabbaramne teenya taa'imii qabnu fataa hin asumaan namoonni masgiida beddallee gargaaraa akkanatti waan gargaartanu namu wallaahi arra nama dhibbaa oltu natti arge nama dhibbaa ol sila haayidirooji lakkaasuu dhibbaa kudha wayiti waa tokko hin baay'ate waan ta'eef hunda poost godhaan jiru tokko maal kan koo poost hin godhan jiru ila poostii kuma miti niyyaadhaan kennaadhaan niyyaadhaan kennaa ishee niyyaadhaan dunafa kanatti milkaa'u sadaqaanii isaa masjiida waan ta'eef rasuulli aadisa namoota hojumaan dhagaa guddanne kamana rabbii ijaare rabbiin jina keessatti mana isaaf ijaara rasuulli jedhan kanaaf iyyuu hunda sa'aatii hin qabnu ta'ee hunda poostiin godhu an malaxees poostiin godhu wallaahi malaxee poostiin godhu xaaxaadhaan godhaa poost malaxee poostii godhu hin beeku. Faamiliin koo asitti haaraniiru sayyuu. Nama sadii afurtu barreesse hingoonu maaliif maammeetu kennisaniif na aarsee si jedhaa. Maammee si hin tuqne maammee ajaara maammeen bareedaadhaan jennee waa'ee qorataa dhufan dubbadde egaa namni waan jaallatu namaa jaallata. Ani si maammee walitti dhiyaattu maammeedhaan maraxxanii an qorataa wajjin an guddadde qorataa waan jaallu mucaas waan jaalluuf isaa fidadde. Hundarra immoo kootii keessan miti filannoon kan isheedha. Waan isheen filatte ishee bareedu. Afootu jedhaa jedha. Afootu jedhaafi. Ishee rafii bakka biqiltuu afootu. Mucaan ni jedha rafa gaatte malee. Maammee kiing arguma jalatti. Khayr bakka ishee. أمريكا سنجو نباشر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Inni qoosaadhaaf jedhee miira keessan galin. Maammeetu kufee deemiti. Anatu jira.